daa'imni kun mana kana keessaa bahuu qaba. Yooyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa nama barsiisu tokko isiniif qabadheen dhiyaadheera. Tarii wanta akkanaa kun biyya keenya keessa ni jiraayee jechuu ni dandeessu. Bakka itti raawwatame kanatti illee akka tasaa ta'eetu mudate malee addunyaa kamirrayyuu waan akkasii ni jira jennee yaaduun ni ulfaata. Haa ta'uutii garuu alkallattiitiin kana miti kan kanaa oliyyuu biyya keenya keessas ta'e addunyaa biroorras ni jira. Seenaa kana yoo jaallattan laayik godhaa. Akkanumallee sheer gochuun hiriyoota keessaniif qoodaa. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan illee anaa dhufu jechaa sabskiraayib gochuun maatii keenya akka taatan kabajaan isin kan hin gaafadhu. Ani gammachiista shoomeeti. Kallachumaan gara seenaa kanaatti. Har'ammoo wanta hin baratamne tokkotu magaala keessatti ta'e. Dubartiin daa'ima godhattee guddisuu yoo dadhabde warra isheetti ni kennatti. Yoommoo manatti kan deessi ta'e maatiin illee akka hin beekne barbaadde bakka daa'imni maatii hin qabne itti guddifaman yookiin immoo guddifachaadhaaf ni galchiti. Akkanuma immoo dhaabbileen daa'ima guddisan magaala keessa hin jiran yoo ta'e ofii guddisuu waan hin dandeenyeef cubbuu irratti cubbuu dalaguun baastee gatti. Wanti kun biyya keenya illee haaraa kan taane hedduun keessan ni beektu. Keessumaayyuu yeroo ammaa kana baay'achaa kan jiru yuunivarsiitiiwwan mootummaa keessatti. Wantin amma isinitti himuuf qophaa'e garuu waan addaadha. Dubartiin daa'ima ishee deessee daa'ima sana hin barbaanne namni daandiirra dhaabbatee meeshaa akkuma gurguru daa'ima bittuu jettee naannoo buufata konkolaataa namoota hiriiran bira dhaabbattee gaafachuu ni jalqabdi. Daa'imni bitamees gurguramees waan hin beekneef namoonni argan maal taateetii mucaan kunii ni maraatteetti moo daa'imni kun kan ishee waan hin taaneef gurguruu barbaaddee jedhanii itti gungumuun naannoo dhaabbatan irraa dubartii kana ari'anii. Ammas dubartiin kun daandii irratti fuftee daa'ima bittuuyii daa'ima kana qarshiinaaf laatee fudhachuu kan barbaadu namni daa'ima hin qabne jettee daandii irratti itti fuftee dubbachuu ni jalqabdi. Dubartiin tokkotti dhuftee ati maal taateetaa sammuu keetu sirrii miti moo erga yoomii daa'ima gurguramu argitee maaliif immoo daa'ima kee gurgurtaa jettee ni gaafatteeni. Yeroo kanatti dubartiin kuni dhimma dhuunfaa kootii wanta si galchuun qabu yoo bitta ta'e maallaqa naaf kenniitii narraa bitii hin bitti yoo ta'e immoo akkuma nama kaanii afaan kee narraa qabadhuutii deemii jetteetti dubbatte. Yeroo kana dubartiin gaafatte kuni amma deemiin poolisa sitti waamaa jettee daftee biraa deemte. Erga kana ammallee dubartiin daa'ima qabattee gurguruu barbaaddu kuni itti fufuun daa'ima bittuu jettee magaala keessa oliif gadi deemuun gaafachuu ni jalqabdi. Namoonni daandii irra deeman ni maraatteetti jedhanii bira darbu malee namni sammuu fayyaadhaan gurguruu feeteetii jedhee yaadeeru hin jiru. Haa ta'uutii garuu jaartiin tokko haala ishee fageenya irraa kaastee ilaaluu ni jalqabdi. Yoo ilaaltu haati mucaa kun nama sammuun ishee tuqame itti fakkaachuu dide. Haadhoo ati sammuun kee fayyaadhaa jettee yeroo jaartiin kun gaafattu eeyyeen ani sammuun koo fayyaadhaa daa'ima kana nama narraa bituun barbaade jettee manguddoo kanaaf deebisti. Erga kana jaartiin kun ni qoostamoo dhugaa keetii daa'imni erga yoomii gurguramaa maallaqa hangamiitu immoo daa'ima tokko bituuf ga'a erga yoomii dhalli namaa maallaqaan sanuu daa'imni gurguramuu jalqabe jettee jaartiin kun irra deddeebistee ni gaafattiini. Mucayyoon kun ani daa'ima kanan barbaadu yoo bituu feetan narraa bitaa kanaan ala gabaa koonatti hin cufiinaa jettee manguddoo kanaaf deebiste. Erga kana manguddoon buleeyyii kunis korojoo isaanii keessaa maallaqa baasanii dubartii kanatti kennuun si gahaayee jedhanii gaafatanii. Yeroo kanatti isheenis eeyyeen kan nagahuun olidha jettee irraa fudhattee daa'ima jaartiif kennitee walirraa gargar bahanii. Erga kana jaartiin kun buufata poolisii deemuun waan ishee mudate itti himuun booddee rakkoon gara biraa akka ishee mudanneef daa'imni kun ishee bira akka jirtu
jedhamtu galmeessiste. Erga kana manatti yeroo deebi'an ofii manguddoon kun intala dubaraa guddoo tokko waan qabaniif intalli dubaraa isaanii akkuma argiteen har'a ammoo maal nutti fiddee dhuftee jettee ni gaafattiini. Manguddoon kunis mee dura aannan ho'isii fi mee teenyee waa'ee daa'ima kanaa haasofnaa jettee mucaa isheetti himte. Mucaan ishees daftee dhaga'uu waan feeteef aannan ho'istee fi fiddee manguddoon kun eessaa haala kamiin akka fidanii dubara isaaniitti ni himu. Haa ta'uutii garuu intalli isaanii kun daa'ima kana hin jaallanne. Manni kun mana dhaabbata gargaarsaa daa'imni itti guddatanii miti. Mana kanaa baasiitii bakka daa'imni itti guddatanii geessii jettee haadha isheetti dubbatte. Yeroo kana haati ishee yookiin immoo manguddoon kun mee xiqqoonni mari'annaa anis sirriitti erganitti yaadee booda waan ta'u ni murteessinaa jettee mucaa isheef deebiste. Mucaan ishee kun garuu boqonnaa dhaawwatteeni. Kana qofaallee yoo ta'u hin taane erga ati hin geessitu taatee annan geessa jettee daa'ima fuutee manaa baate. Yeroo kanatti manguddoon kun lakkii hin ta'u deebisii ani nan guddifadhaa jettee mucaa ishee harkaa fuute. Erga kanaa garuu intalli ishee kun baay'ee itti jijjiiramte. Kanaan booddee daa'imni kun mana kana keessa akka inni jiraatu hin barbaadu. Ani waan tokkoyyuu taanaan sis ta'e daa'ima kana gargaaruu hin fedhu. Wantan baradhuuf yeroon dubbisu daa'imni kun boohee waan na jeequuf inumaa mana kana keessatti guddisuu keerra bakka barbaaddetti deemii guddisi jettee haadha ishee guddiste uffata ishee walitti qabuufiin manaa baaste ariiti. Erga kana haati jaartiin manguddoon kun daa'ima waggaa hin guunne qabatanii firas magaala sana keessaa waan hin qabneef gara daandiitti ba'uun muka tokko jala qubatanii jiraachuu ni jalqabu. Naannoo torbee tokkos beela'anii dheebotanii daa'ima isaanii waliin erga rakkatanii booda intalli isaanii kun mana keessaa waraqata tokko ni argatti. Waraqanni kunis waraqata guddifachaadha. Ofii intalli jaartii manaa ariite kun jaartiin yeroo ijoollummaa ishee daandii irraa argitee nama guddiste. Intalli kunis akkuma argiteetti baay'ee nahuun edaa anumtuu gadameessa ishee keessaa naman bahe miti. Mana kiyyaa naaf bahee otoo naan jechuu dandeessu anatu haadha kiyya mana ari'atee jettee gaabbitee fiigdee haadha ishee guddifatteenii kana barbaaduu ni jalqabdi. Haati yookiin immoo manguddoon kun magaaluma sana keessa waan turaniif guyyaama sana argattee maaloo yaa haadha koo dhiifa manaaf godhee ani akkana ta'uu koo hin beekun ture jettee ni gaafattiini. Manguddoon kunis homaa rakkoo qabu yaa mucaa koo ani akkuma ati gadameessa koo keessaa baateetti wanta natti dhaga'amuuf guyyaa tokkoyyuu taanaan bifa kanaan si ilaaleen hin beeku jettee deebisteefi. Erga kana haadha ishee guddisteen kana gara manaatti fudhattee galtee uffata irraa miiccitee daa'ima kanaafillee uffata irraa jijjiirtee haadha isheedhaan maaliif hanga kanaatti na dhoksitee dhugaa jiru maaliif natti himnee jettee yeroo gaafattuuni manguddoon kunis hanga ani lubbuun jirutti waan kana akka ati beektu hin barbaadu hin ture. Garaa bal'attee na waliin akka barbaadde dubbattee akka jiraattu hin barbaadaa. Yoon tarii waan kana sitti hime atis ta'e ani garaa ormummaa biqilchachuu waan dandeenyuuf kanan si dhoksee. Yeroon daa'ima kana harka haadha ishee irratti argu miiran yeroo siin bosona keessa qoraan funaanaa jiru siin argadheetu natti dhaga'ame. Maatiin kee bosona keessatti bineensi akkas nyaatuuf sigatanii deemanii jennaan qoraan funaannachaan jiru dhiiseen si qabadheen dhufee daa'imallee ofii waan hin qabaanneef rabbitu siin naaf kenne jedheen siinan guddifadhee mucaa kanaafis miirri ani qabu akkuma kan keetii jettee isheetti dubbatte. Daa'imni lammaffaa argame ilmi dhiiraa kunis jabaatee naannoo waggaa 7 yeroo gahu manguddoon kun du'aan addunyaa kanarraatii ni boqotti. Yeroo kanatti intalli guddisan akka haadhaatti awwaallattee akkuma isaan itti rakkatanii ishee guddisan ilmi dhiiraa kun hanga of danda'ee hojii qabatutti haadha akka taatuu fi awwaalcha ishee irratti waadaa galtee biraa deebite. Laphee gaariin yeroo hundumaa wanta gaarii hojjeta. Manguddoon kun daa'ima sanaan yeroo haati daandiitti baatee gurgurtu mana nama hamaa harki gaariin taane guddisuurra ani guddisuu naaf wayya jettee mucaa ishee isa lammaffaa rabbi kennee fi fudhattee gara mana isheetti deemte. Haati ilmoo ishee gurgurattu akkuma jirtu haati immoo ilmaan hin deenye ilmoo kodha jettee daandii irraa fuutee guddistu akka manguddoo kanaa kumaakumatu jira. Intalli isaanii bosona keessaa arganii guddisan gaafa isaan daa'ima fidanii
jedhanii gara manaatti dhufan. Ani daa'ima kana guddisuu hin barbaadu. Inumaa mana kanaa yeroon dubbisu waan na jeeqxuuf narraa fuudhii bahi jettee haadha guddiste ofii eenyu akka taate toon bariin manaatii ariite. Baay'isanii of jaallachuun rakkoo nama biraaf akka hin dhiigne nama taasisa. Seenaan kun asuma irratti goolabameera. Yoo jaallattan laayikii fi sheer gochuun nu waliin dhaabbadha. Hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.